Miskiina wallahi. Dubartoonni immoo barana immoo kuwaasii deeggaruu faashinii godhatanii jirtu akkuma haaraatti. Wannan hundarra muutii namarra qabachuu fe'ee tokko ittiin jabaadhu. Shaanuma si haa ta'u mee? Sadi. Afur. Juuntaa eega taatee turte si galabbaxee baran. Oromoo akkanan godhe jechuun saqaanyedha. Kan Oromoof lubbuu isaa baase meeqaatu jira. Annama Oromoof kanan godhe maal dhageesse? Dhagayeera eessa akka oltees natti himameera koomantii irratti. Maqaa isaanii hin beeku. Atis firiisi mammaaraatti hunarra ciisi. Burjii Kalifaan kan eenyuti? Kan Oromooti. Kan eenyutu dhugaa jirtu dhugaa Oromoo kan eenyuuf Oromoof deebise? Si. Ana amma kanaaf ani galata barbaadeera galata gaafadheera amma kanaaf. Kun ani Oromoof akkas godheera akkasina godheera amma kanaaf. Namni Oromoof godhe saba santu irraa dubbatu qaba malee ifi dubbachuun qabu. Oromoof akkanan godhe jechuun saqaanyedha. Kan Oromoof lubbuu isaa baase meeqaatu jira. Annama Oromoof kanan godhe jechuun na aarsa addunyaa kanarratti. Sababni isaa suuta jee. Sababni waan garaa kun haati bakka kanaa. Namni Oromoodhaaf lubbuu isaa mana tokko keessaa nama 8tu dhabame. Oromoof akkanan godhe Oromoo maaliin haa godhe Oromoo miidhoon hin jedhamu. Guys, filaaworii tokko naa kenna. Ani raachuu keessan qabsaa keessan Dubaay Burjii Kalifaa Oromoof deebisee sana. Filaaworii tokko naa kenna. Silaa amma isuma isaa siiqannuu qabanii hubarsilaa maal hawaasa akkasii kanan. Burjii Kalifaan jira moo giiftii irratti? Giiftii keessatti. Ni jira ati takkaasiin kan inni isaa miskiina baraati goddaamtee jirtaa barkara kana. Foonaa dhaqu Burjii Kalifaan giiftii keessatti jira taanaan naa kenna. Amma naa kenna. Ani dhuguma qabsa. Hin jiru ni jira hundee. Burjii Kalifaan hin jiru giiftii keessa maakisaas kidhisin beeku jetteetu. Ati amma agartee way beektaa duba nagarree keessa deemtaan keessa deemeetiin harkaa miti. Maal keessatti keessa deemu? Giiftii keessaree. Guys, Burjii Kalifaan jira? Jira taanaan natti gadhiisaa bas gabe. Qaaneessaa mucattii kan. Ni jira obboleessa keenya maal taate? Namni haqimii qabu hin jiru namni Burjii Kalifaa wuddiidhaa Burjii Kalifaan. Yoo jiraate mana kiyyatti garsiisaanii. Arafaq. Guys, Burjii Kalifaan jira taanaan foonaa namni haqimii qabu hin jiru. Ati guyyaa Arabtichaa sanii nagarree? Maali qashtii Arabticha gurraacha sana jaarsa sana irra deddeebite bataame. Burjii Kalifaan jira jedhan gadaa bu'anii barbaadanii dhabanii jiru jedhan gadi bu'u. Sarchi gochuun hin danda'amaa Burjii Kalifaa jedhanii. No ni jira namni addan beeyniin saakatee. Faaris Abdi Boos. Tuef Mangisti. Welcome abbaate. Garmaamu tola. Kanniif deemati kanniif. Deem kanniif. Si kannuu deemti kun. Burjii Kalifaa? Foon isuma fooqii sanamu isuma qabsaa'eef sanamu isuma fooqii jireenya. Ni jira dhugaa dubbachuu asii agartee hin beektu isuma dhugaa. Foonaan argeen beeku natti agarsiisaa kamaaloo. Isuma nani jireenya koo guutuu qabsaa'eef. Ati goddaamtee jirtaa wallaahi. Ara gudii natti maaloo alamii natti agarsiisa Burjii Kalifaa laaluun fedha foonaan dhaqu. Fooqii umas. Jireenya kootti fixeen Burjii Kalifaa kan. Natti nagarsiistanii Burjii Kalifaa. Hin jiru namni si garsiisa hin jiru miskiina koo. Otoo ati laayivii irra hin jirtu ta'ee situ natti agarsiisa ture. Miskiina wallaahi. Haayii maal adabbiin? Miskiineettee? Deemii gangaladhu. Tokkoffaa lamaffaa. Anaan minaamin hin jettu akka kanaan dura. Noo rakkoo miti lamaffaa. Lammaffaa immoo jechuun.
ايش انتنا فولو ناغوسيست فارس عبدي فولو اكنا غودان غوت ندو مساني غرا كوتير جدي اوكي ashama harka fuunii kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo hordoftoota kiyya jaalatamoo kan waan hunda na dhageessan dhugaa dubbachuudhaaf namoota hedduu fooloo godhaa jirtan ilaarraa namoota hedduu guddistanii jirtan namoota hedduu ijoollee mana kana dhufan hundaaf fooloo takka saalfadheen beeku waa takka je'ee arrallee akkasuma dhaqaatii Faaris fooloo godhaanii inninis dammoo fooloo haa deebisuuf maaliif ijoollee tiyya gisee fooloo godhan fooloo deebisuun dirqama waan ta'eef godha akkanatti dubbisna malee fooloo godhaa deemaatiin jawlaan akkanatti dubbisan kenarraa baradhu ganaa ashamaa itteeni akkam jirtu yaa saba koo deemaa fooloo godhaa fi isin jaaladha isin kabaja dhumatti amma dhaqee amma kuma meeqa guutaaf takkaan dubbadde bakka akkana dha yaa warri kan kos guys Faaris fooloo naa godha top giftarii gosa tokkoffaarra jaabu Arsenal Oh biree kuula maaloo anis firiizi yaatis firiizi siyaasaan jaalatu inni wo kwa wiko ati maal deeggarta sa guys flower tokko maal lanjit maal deeggarta maal deeggarta ani jireenya koo diggara qashtii ko guys flower tokko naa kenna eetten jirta maali jireenyi si fuutti garagalchee jira of deeggaruu wayyuu faranjii quufee wala riyuu sana deeggaruu manna guys flower tokko naa kenna miskiina wallahi dubartoonni immoo barana immoo kwaasii deeggaruu faashinii godhatanii jirtu akkuma haaraatti guys flower tokko naa kenna come on guys kiu girigiri amma tapha guutuu teessee ilaalte maal rakkatte daqiiqaa 90 guutuu dhibba takkaa homaan taanii maal rakkatte akkasitti kana fudhachuun nan rakkadha qashtii ko daqiiqaa 90 teessee ilaalte amma maaki shugguxii oy daqiiqaa 90 guutuu teessee ilaalte kwaasi dhibba takkaa silaatti daamee daran cafacafaman ummata Manchester jedhamu kana eenyu gasheesh maqaa isaaniin beeku Daddy gaafin maqaa otoon shamaddadiin daggafuun jiramu dura maqaan shamaddadu nama lamaan galchin nama gisee takka galchan qofan laale kan Manchester keessa Rashford fi Martinez tu galchan ofuma maallee uffatanii girgirrii uumuun maal godha nama galchee otoon beekin girgirrii dhaadha ati otoo Manchester kanaafan jedhe bara ati otoo Manchester mooyeeyyuu maallee Manchester uffattee dhufte ture andeemi maalifin no ani Arsenal duraanuu man jaaladhaa fi garuu ilaalle xiqqashoo bika wayii deemeeti malee eenyu akka galchee maal kana dubbachuun nama dhibaati ishi kan Manchester kan gashi maart ani ni ilaalle garuu inni ilaalle TV maniiti koomantii jalatti kun ho'imu jira foonaadha komiti post godhamee agarteeti maali raachuu amma kana fuuqata yaasfallagam lazzii ta'a wanna hundarra muudii namarra qabachuu fedha Malati mama unno go. Kayamba adabame jechu moyeme. Anatu moye. Malida. Anatu moye. Arabakish.
Okay, siifaa ta'u. Siifaa ta'u maalidha nasi moo'e? Hayyee maali adabbiin kan kee? Maallee kana akkas baasiitii akkas godhiitii lafarra gati. Mee wallaahi jee. Wallaahi laazim. Lammaffaa immoo sirba Malkaamuu Xabajjee bantee sirbita. Sadaffaa. Safuu nan ajajiin. Safuudha kun sirbi Malkaamuu Xabajjee safuudha? Safuudha naafee. Maaliif? Wanni hin barbaanne anaaf safuudha. Ara lakkii safuu kana maqaa biraa maqaa baay'eetti kennitanii rakkannee nuti. Waan hundumtuu safuudha. Ani bar hin jechuun ani kuni kiyyare waan kiyyalaa waan hin barbaadu jechuu tokko akkas ta'e fudhadha. Sigalee Kanaaf garuu sirba yoo barbaadde maratiin sirba Malkaamuu Xabajjee naabanii የሰርግሽን ለጥሪው ደርሶኛል ሰጀዱ ሰነ አገኝ ጅራ ዋን ሁንዱ ከአየ ሰደፋ ዋን ሁንዱማ አገኝ ጅራ እሺ ማለጊዝ አገይራዲስ እሳ ኮልቴስ ነቲማ ሜራ ኮመንት ይረተስ ረኮንጋ ኡማሬ ኮን ማል ጥሩዳ የሰርግሽን አራም ይደር ገለበጣም ደጅርታ ጉጁንታ የገታቴ ቱርቴ ሲገለበጥ የበናን Galatoon akkas gilxiinatti munkeetti nama guddaa waan taateef namni biraa utoo ta'e iddoo lama taphata. Ati nama biraa utoo ta'e iddoo lama taphata. Asiis goobazii koonee qoonjoo dheetu achis deemee goobazii koonee qoonjoodha. Ati garuu nama gaariidha. Goobaz gangaladhu qashte. Sadaffaa deemii gangaladhu maakisha. Gaayis laphee tokko Afrofan ka. Sadaffaa sanarra na jijjiir. Jijjiir. General koonuma jirta. Jijjiir. Guys, donatii tokko naa kenna. Donatii tokko. Donatii tokko naa kenna. Ati amma nama Burji Khaliifaa si garsiisu hin dhabde. Miskiina wallahi ati. Miskiina. Farisko Galato miyaadhoko. Mangisti. Guys, amma dabili. Guys, now it's double. Come on, let's go. Amma dabili, guys. Fariso abbaate. Garmaamu tola. Corona godha hunda isaanii. Foonaa dhago. Siif kannee agartee inuma agartee jirta kana agarree kun dabiliidha. Laki Burji Khaliifaa amma yoonaan agarree geemi giiftii irratti hin jiru. Mucaan giiftariin koo tokko argee wanti Burji Khaliifaa jedhamu hin jiru. Faarisoo boos. Ni jira wallahi. Ani hin argine egaa. Qashtii koo ani hin argine deeminaa qaxxaanii bannaati. Aye maal? Maal na dabam? Sitti mee bar? Si ani hin gangaladhu siin jee. Sigaree hin gangaladhu. Ani adabbii na waliin hin deemne na waliin maach hin goone na adabbiin. An nama guddaadha. Eenyutu nama xinnaadha? Hin jenneen siyaasaa hin dubbanneen siyaasaadha kullaal. An kiyyaan dubbadde. Kiyyaan dubbadde. An kiyyaan dubbadde siyaasaa dhiisi. Akkas baaldii qabadhuute jechuudha. Baaldii keessatti akkas gali yeroo kudha. Gizee meeqa? Hayyee. Oh biree kuula maaloo ani gaayisaatii dhuma naa eega. Tiinaayyee. Abbaan biyyaa Oromoodhaan qeerroo obsimee ni gahaa jarrabsa keekanii mirga namaan tuyni kan kee maaf tuqanii ajjeesin gaddiini kan mirga kee dhiibu.
Ajjeesin gaddini kan mirga kee dhiibu. Afakish na ajjeesanii guys sa'aatiidhuma na egaa. Siyaasaa kunis. General. Thank you so much. Hedduu takka galatoomii. Hedduu takka. Takka. Arabakish takka gibi bati kiki. Takka tilalchi. Nagaa Oromeessi. Galii sirriitti. Takka. Bishaan xiqqishumaan itti naqee dhibee barsiisa. Teestaadhaan galii maakii teestaadhaan. Wayii uffata Arsenaal. Teestaadhaan sirriitti hin galchu taanaan foon haadha komaati. Takka. Teestaadhaan sirriitti gal. Lama. Sadii. Gal. Afur amma kun bonna waliin hin deemu. Kun amma waliin deemu. Gali ba. Ani sabboontu Oromooti bar. Gali banna. Afur. Du'e. Meeqarra jira? Awwaalcha dhufna. Afurirra jirta qash. Awwaalcha dhufna. Kuni jecha diinaati. Taqa diina. Gal. Hayyee meeqan jira? Afurirra jirta. Sagaltu siyaaf. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Saga. Saga. Gali diina. Ayinu. Maali akka bishaan jalatti dhugumaan raachatu ta'e gaafa ijoollee. Maali akka bishaan jalatti? Amma booda akkas afaan banuun hin danda'amu. Kabaja kee eegiti sirriitti qaxxaan. Qaxxaan gali. Meeqan jirayyee? 9. 10 atileen kan waan keessa galtashi. 3 naas marratti. Guys, hundumti keessan dabaltaaf godha. Girigirii natti kaastii dhufte. Duruu dubartoonni akkas waan barbaadan amma argatanitti. Hin barreen habartuu. Akkuma shankoraa intini godhanii. Hin barreen habartuu. Akkuma maastiqaa yeroo intiniin keenya mi'aan keenya yeroo dhumu xuuxanii nu gootu. Dubartoonni akkasii baay'ise. Amma booda kosturre jechuudha. Adirraan eegini dargaggoo jabeessi ofiin dagatii alaabaa addunyaarra sirbaa jedha qeerroon. Guys, hundumti dabaltaaf. Chikuuni fabibtu ondoshinda. Guys, dabaltaaf godha hundumti keessan. Maalidha qixaatiin kee maaki? Okay, simoo hin jira. Kaya akkuma kayyatti. Buruqee Duubaay shaalanal bakka Duubaay nid. Buruqee Duubaay. Kaya. Buruqee ya Duubaay tikeetti koratu bakka. Deem. Yikorat Buruqee Duubaay tikeetti. Maalidha? Bishaan fidee hottu akkuma raachaa. Tokko. Maqaa raacha jedhu waamiin fuunaan akka waan sidiira akkas jedhin. Hayee bocharree. Deem. Qixaatii sadii natti himi lammaffaan maalidha? Lammaffaan ni gangalatta. Adabbii keessa naqe kafeete filatta akkuma reefu adabbii keessa naqetti. Ni gangalatta. Waan hin taane son ta'in adabbii keessan si galchaa ati ni filatta jechuudha. Guys, filaawarii tokko. Naa jijjiirii naan hin jettu jechuudha.
Anaanis naa jijjiiri naan hin jettu. Seenin Na jiru. beeka. Ish. Ani bar wanna si waliin deemu si yaada baaba. Aha gangalachuun qixaatii keessa nan galchiin naan hin jedhin. Gaayis hundumti keessan filaawarii tokko tokko naa kenna. Okay, tokkoffaa gangaladhu lammaffaa akka raachaa jechuun akka bocharraa bocharchar yatta bishaan keessa. Sadaffaa immoo sadaffaa na faarsita. Maal kee faarsama? Deem bishaan fide takiin gangaladhu. Maakii baay'isee yoon gangaladhe hin gangalattatis. Kana beekadhu. As biratti waan tokko jira. Waan ofiin No. qaxxaamne ilaa. Waan ofiin No, qaxxaamne wa- hin gada no, no, sitti mira. Na dhaggeeffadhu as biratti. An nama hunda akkanumatti wanni jira. Waan ifi adabamu waan ifi adabamu. Sadii si kanna sadeen keessaa filadhu. Atis naa kanin hin filadha dhumatti dubbiin. Rakkoon qabu. Kana keessan gashiin sana keessan gashiin naan hin jedhin. Amma Waan na barbaadeen dhaggeeffadhu. keessa gahin. Na dhaggeeffadhu gudraa. Gudraa na dhaggeeffadhu. Bishaan keessa na galchitee miti. An bisira akka kiyyaati atis deem bishaan keessa gali siin jee ture. Maal itti na filachiiseette. Yoo amma ati immoo si namoote gangaladhu naan jetta. Akka keetitti miti adabamaa jiru. Filannoodhaan adabamaa jirra. Wanti filadhure. Rakkoo nan siin filachiisa. Anis siin filachiisa. Kana finalloo Maali ati garuu akkanan lafarra na gangalchuu kanarratti hedduu tokko inni jette. Rakkoo dhagaye. jira. Maakii dhagaye. Mm. Kana filannoo keessan gashiin sana filannoo keessa gashii jechuu hin dandeessu. Kana beeki. Ati bar waan takka namni na adabee hin beekne faan adabuu barbaadda. Kun sirrii miti. Yeroo meeqaan gangaladha? Yeruma shan gangaladhu an sitti hin jabaadhu. Ani ilma Oromoo tokko hin jabaadhu. Shanuma si haa ta'u mee? Oromoo tokko hin jabaadhu. Shanuma si haa ta'u mee? Lama. Sadi. Afur. Shan. Kun olaa gartee miti akkattiin siimpilii si godhan. Anaatu moo'emoo isaan nama ooyine. Anaatu moo'e ammas. Abbaa rooba. Dandan thank you. Okay. 2,000 gad qixaatiin hin jiru. Yoom walitti himne? Amma walitti himna kaa. Taaptaappiin iyyuu 2,000 oli. Na dhaggeeffadhu as biratti. Kuma amma walitti himna. 2,000 kanaan maallaqa xaatan. Okay, amma adabamteetiti booda gisee taraa keetirra ga'u 2,000 goona. Okay, araadaa'u. Okay. Natti himishee beeki. Bishaan keessa seeni tokkoffaa. Lammaffaa natti himi. Gurra qabatta. Wallahi. Akkanatti miti akkan akka barumsaa gaafa barumsaa san. Sadaffaa natti himi. Sirba adii birraa akkasitti tole keessaa tokko wallisi.